Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni chaanelii Elsaatii guyyaa irraa kana qophii bareedaa haala isinitti toluu fi baay'ee itti gammaddan tokko isin qabadhee dhufeetiin jira. Ani Danuun jedhama. YouTube chaanelii kiyya description boxii jala isiniif kaa'eera. Warreen subscribe gochuudhaan YouTube chaanelii kan mataa kiyyaa hordofuu barbaaddaniif yoo fedhan keessan ta'e subscribe gochuun na deeggaraan isiniin jedha. Guyyaa irraa kanas wanti ani isiniif qabadhee dhufe maalidha yoo jettanii saffisa intarneeta keenyaa yookaan immoo waayifaa keenyaa yookaan daataa keenyaa haala salphaa ta'een dachaa 4 oliin kan nuuf dabalu appilikeeshinii ajaa'ibaa bara kana gadhiifame tokkotu jira. Aappiin kun aappii baay'ee yuusfuulidha waan ta'eef namni kamiyyuu osoo buufatee itti fayyadame natti tola jechuudha. Sababni isaa appilikeeshiniin kun dhugumaan baay'ee kan isin fayyadudha, wanta sobaa miti jechuudha. Aappii kana immoo buufachuudhaaf namoonni hedduun karaa adda addaatiin pileestoorii keessa deemtanii bakka baay'ee googilii irraa barbaaduudhaan alatti haala salphaa ta'een akka itti buufatan isinitti nan agarsiisa. Jalqaba irra erga YouTube chaanelii keessan keessa seentanii YouTube chaanelii keessan keessa seenuudhaan bakka searchii kanarratti Elsaayi Teek erga jettanii barreessitanii search gootu jechuudha. Erga haala kanaan search gootanii kinooti haala kanaatiin isiniif baasa. Fakkeenyaaf ani viidiyoo sitti mul'atu ana yeroo darbe hojjedhe kana isinitti agarsiisu akka irraa buufatanii haala kanaan erga nuu baasee amma bakka kana tuqna jechuudha. Bakka barreeffamaa kana tuqnee erga bakka barreeffamaa kana tuqneeti haala kanaan nu baasa. Nuti immoo app linkii kanarraa argattu kan jedhu barreeffama kana oro.1ofe.com isa kana jechuudha. Isa tuqxu yeroo haala kanaatiin tuqxanii kiroomii keessan keessa isin geessee bakka buufatan isinitti nan agarsiisa. Keessoo aappii kanaas ittuma fufnee kan laallu ta'a waan ta'eef sirnaan hordofaan isiniin jedha. Erga haala kanaatiin isiniif fidee kana fakkeenyaan isiniif fudhachaatii jira jechuudha. Bakka kanaa bakka install jedhu kana tuquudhaan daawunlood godhattu jechuudha. Amma gara duubatti deebinee keessoo aappii kanaa fi haala itti fayyadama isaa ilaallu. Aappii sana erga install godhatanii booda haala kanaatiin keessoo isaa yeroo seentan asitti kinoo nakistii jettuun jechuudha. Nakist erga jettaniini ammallee parmiishinii waan isin gaafatuuf accept jettuuni. Accept erga gootanii booda xiqqooma ishii obsitu. Aappii baay'ee ajaa'ibaadha. Appilikeeshiniin kun namni kamiyyuu buufatee itti fayyadamuu qaba. Keessattuu warreen waayifaayi fayyadamtan itti fayyadamuu qabdu. Yeroo waayifaayi keessan namoonni itti baay'atanii biizii ta'etti waan isin gargaaruuf namni kamiyyuu aappii kana buufachuu qaban isiniin jedha. Itti aansitanii immoo amma bakka kana tuqxu. Yeroo bakka sana tuqxan haala kanaatiin konneektii isiniif hin godha. Amma inni asitti disconnected jedhu kun connected jedha jechuudha. Connected jedhee booda haala ajaa'iba ta'ee fi saffisa haala nama garramuun isiniif hin hojjeta jechuudha. Amma akkuma agartan connected jedheeti jira. Amma yoo baatanii baay'ee faastii ta'a jechuudha. Ispiidii isaa yookaan ariitii isaa baay'ee ariitii godhata. Haala ajaa'ibaa ta'eetiin jechuudha aappiin kun kan isiniif ari'u. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu aappii kana haala sanaatiin buufatee itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Ariitiin isaa haala nama garramuun haala nama dinquun isiniif hojjeta waan ta'eef akkuma isinitti agarsiise sanatti isteeppii isaa odoo hin dogoggoriin buufadhaatii itti gargaaramaan isiniin jedha. Guyyaa irraa viidiyoon isiniif qabadheef gabaabinumaan asuma irratti haa xumuru. Akka qophii biraa walitti deebinutti oraa bula deebana.